Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti waraanni cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota finxaaleeyyii of gurmeessan kan mootummaa Abiyyi Ahmadiin deeggaramanii fi raayyaa ittisa biyyattii qaama jedhamu gidduutti lolli guddaan gaggeeffamaa kan ture. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ganama har'aan tana Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti injifannoo guddoo gonfachuudhaan warra uummata Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti morma isaanii muree itti dhiichisaa ture gudiitti buusuudhaan bakka awwaalcha isaanii Horroo Guduruu Wallaggaa taasisee jiraachuu beeksisee jira. Lolli guddaan Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti jabaatee gaggeeffamaa kan jiru. Ijoolleen sabichaa sabni keenya mormi isaanii muramuu hin qabu, mormi keenya haa muramu jechuudhaan waamicha saba isaanii owwaatanii sabaaf kan dirmatan hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoodha. Humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad gurmeessuudhaan bobbaasee raayyaa ittisa biyyattii humna finxaaleeyyii fannoo fi milishaa isaanii barbadeessuudhaan injifannoo guddoo gonfatee jira. Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti guyyaa adii ammoo diinni Oromootti dukkaneessullee uummata isaatiif nan jira kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo WBOn dukkanti barii qabdi jechuudhaan humnoota wal gurmeessanii saba Oromoo gubbatti duulan kana sabicharraa qolachuudhaan bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa godhee jiraachuu beeksisee jira. Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti warri morma Oromoodhaa muree guyyaan kun bariin qabdu jechuudhaan guyyaa adii saba Oromootti dukkaneessee bariin kana booddee isiniif hin jirtu jechuun sabatti dhaadatee fi dhiichisee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaanitti guddifnaa akka hayyootiin keenya jaan otoo hin taane morma keenya kennine lafa keenyaa fi uummata keenya oolchina jechuudhaan tarkaanfii jabduu fudhatanii fi lola guddaa guyyaa guutuu kaleessa gaggeessaa oolaniin ganama har'aan tanaa injifannoo gonfatanii magaala Jaardaagaa bilisoomsanii awwaalcha diinaatis magaala Jaardaagaa godhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti humnoota wal gurmeessan kana barbadeessee dhibboota hedduutti kan lakkaa'amanis madeessee dhibboota hedduudhaan dikee Oromiyaa taasisee jira. Raayyaan ittisa biyyattiitis Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti humna kanaa wajjin ta'uudhaan isin ABO shanee soortuu fi akkasuma isaan deeggartu jechuudhaan sabicha rakkisaa fi isaanumaa wajjin sabicha fixaa kan ture ammoo waraana bilisummaa Oromootiin adabbii cimtus argatee jiraachuun himame. WBOn lola guddaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti gaggeesse kanaan injifannoo cinattis hidhannoowwan gurguddoo naannoo Amaaraa irraa mootummaan naannoo Amaaraa hidhachiisee humnoota kanneen Oromiyaatti galchee hedduu isaanii gonfatee akka jiruu fi konkolaataa hedduus barbadeessee akka jiruutu himamee jira. Humni addaa Oromiyaatii fi poolisiin Oromiyaatis guyyootaan dura waraana bilisummaa Oromootii wajjin ta'uudhaan diina qolachuu irratti kan bobba'an ammoo bakkoota garagaraatti mootummaan Abiyyi Ahmad hedduu isaaniidhaa keessa buuse hedduus kan fixe waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kophaa kooti otoo hin jedhin humnoota wal makoo ta'an kan raayyaa ittisa biyyattii poolisii federaalaa akkasuma finxaaleeyyii Amaaraa wal gurmeessan fannoo dabalatee duruma dhaabbachuudhaan barbadeessee Horroo Guduruu keessaas xaragee jira. WBOn bakkoota garagaraattis lola gurguddaa humnoota kanneenii wajjin gaggeessaa jiraachuu kan beeksise tarkaanfii ilaaleessaa yeroo ammaan tana fudhachaa jiraachuus beeksisee jira. Ummata Oromoo fi Oromiyaa dhumaatii irraa baraaruudhaaf kaafaan waamicha waliigalaa xumuraa kan dhiyeesse paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoodhaa ibsa baaseen yeroo ammaan tana Oromiyaa waraanaa fi mancaatii siyaasaa waliigalaatii keessa galtee jirti. Ummata Oromoo fi Oromiyaa dhumaatii irraa baraaruudhaaf paartii Biltsiginnaa fi mootummaa Abiyyi Ahmad hawaasa idil-addunyaa ummata Oromoo maraaf humnoota siyaasaa Oromoo haqaaf qabsaa'an beektoota Oromoo fi ummataa fi humnoota siyaasaa dhugaa biyyattiif jechuun waamicha xumuraa dhiyeessee jira. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru osoo sadarkaa kanarra hin gahin dura karaa nagaan marii siyaasaan fala akka argatuuf irra deddeebinee himaa fi gaafachaa turre kan jedhe kaafaa'uun paartiin biyya bulchaa jiru kan Abiyyi Ahmad waamicha keenya didee ummata kana tuffachuudhaan karaa waraanaa filatee ummata du'aa fi dararaa hamtuudhaaf saaxilee jira kan jedhes kaafaa'uudha. Kaafaa'uun yeroo ammaan tanaa Oromiyaan waraanaa fi manca'ina siyaasaa waliigalaa keessa galtee jirti. Guyyaa guyyaadhaan dhibboota baay'een kanneen lakkaa'aman namoonni nagaa yoo ajjeefaman kanneen ammoo kumoota dhibbaan lakkaa'aman sababbii walitti bu'insaa fi hongeedhaan
qeefi qabeenya isaaniirraa buqqa'uudhaan deeggarsa gahaa malee beelaa fi qorraaf saaxilamanii jiran jedhe. Humnootiin naannoo ollaarraa kaan akkasumas Oromiyaa keessatti harka lafa jalaatiin kanneen ijaaramanii fi hidhatan milishoota fannoo fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa dabalatee daa'imman dubartootaa fi manguddoota yeroo qalan gandoota yeroo saamanii fi qonna uummataa yeroo barbadeessan uummanni Oromoo mootummaa nagaaf eegumsa taasisuus hin arganne jedhe kaafoon ibsa baase kanaan. Humnoonni finxaaleeyyii kunneen ammoo uummata nagaa ukkaamsuudhaan erga harka isaanii keessa galfatanii dargaggoota Oromoo nagaa qeerroo ABO shan qabne jechuudhaan haala suukanneessaan erga ajjeesanii booda ammoo bifa saalfii ta'ee fi faallaa amala namummaa biyya kanaatiin ammoo reeffa irratti yeroo taphatan qalanii fi ibiddaan guban argamanii jiran jechuun kaafoon ibsa baasee jira. Kana malees ummatichaan deeggartoota shanee fi soortoota ABO shaneeti kanaafuu qurxummii qabuudhaaf galaanicha gogsuun barbaachisa jechuudhaan lafarraan raayyaa ittisa biyyattii humna addaa Oromiyaa fi poolisii federaalaa akkasuma ammoo waaqarraan yookaan qilleensarraan humnoota biyya alaa qindeessuudhaan xiyyaara maleeyyii diroonii jeettiidhaa fi helikooftara waraanaatiin bakkeewwan gabaatti bakka manneen jireenya uummata nagaa irratti manneen barnootaa bakkeewwan sagadaa amantiiwwan adda addaa osoo addaan hin baasin bakka tokkotti bombii fi rookeetiiwwan itti roobsuudhaan namoota nagaa mootummaan Abiyyi Ahmad hedduu isaanii fixee jira jechuun kaafoon ibsa baasee jira. Kanaaf uummata Oromoo fi Oromiyaatti akkasumas Itoophiyaatti kan dhufaa jiru balaawwan waliigalaa kanarraa baraaruudhaaf Koongireesiin Federaalawaa Oromoodhaa qaamolee armaan gadii kanaaf waamicha dabarsa kan jedhe kaafoon qaamoleen inni maqaadhees paartii Biltsiginnaa kan mootummaa Abiyyi Ahmad biyyattii hoogganaa jiruu fi mootummicha mataa isaatiif waamicha kan godhe hawaasa idil addunyaatiif akkasuma uummata Oromoo maraaf humnoota dhugaa siyaasaa Oromootiifis waamicha kan godhe kaafoon beektoota Oromoodhaa biyya keessaa fi alaatiifis paartiin kaafoon waamicha kan dabarse uummattoota Itoophiyaa fi miseensota paartii siyaasaa dhugaa ta'aniifis waamicha dabarsuudhaan ummata Oromootii fi Oromiyaa baraaruudhaan balaa guddoo biyya Itoophiyaatti as deemtu kana hambisuu qabna jechuun ibsa kana baasee waamicha xumuraa kan dabarse paartii kaafooti. Kaafoon kana jechuun ibsa baasullee ammoo izeemaan faallaa kana guyyootaan dura ibsa baaseen ummanni keenya Amaaraa bakkoota garagaraa mootummaan qaqqabu hin dandeenye keessatti argaman hidhatanii of ittisuu qaban jechuun waamicha kan dabarsee fi mootummaan ammoo gama isaatiin nagaa eegsisu waan ta'eef nagaa eegsisus hin dandeenye ummanni keenya hidhachuu qaban jechuun Dammaqaa Mokkonnoonii fi hoogganaan paartii Zeemaa yookaan ammoo ministeerri barnoota biyya Itoophiyaa Biraanuu Naggaadhaa waamicha kan godhan ummanni isaanii akka of ittisu ta'us ammoo kaafoo fi ABO'n bifa Izeemaa fi qondaala paartii Biltsiginnaa olaanaa itti aanaa muummee Abiyyi Ahmad kan ta'an akka Dammaqaa Mokkonnoonitti sabichaafis hin dhaabbanne hin adoonne jechuudhaan kanneen komatanis hedduudha. Paartiin ABO fi kaafoo ammallee tokkummaadhaan keessa bichi waan qabuun akka of baraaruuf waamicha gaa ummataaf gochuu qaban ummanninis waan qabuun diina isaa ofirraa qolachuu qaba keessaa fi alaanis tokko ta'e jechuudhaan hayyoonni Oromootis ergaa jajjabduu ammas dabarsaa jiru. Go!
Oromoo jeesanii suura wajjin ka'uun alaabatu Oromoo gubanii